Itoophiyaan biyya uumamaan badhaate lalistuu bonaa gannaati. Gaarreen ol ka'oo, dachee diriiraan, lafti dhooqaa, sululli qinxamaan simboo fi miidhagina addaa gonfachiisaniiru. Haala qilleensaa dhala namaa, bineeldotaa fi biqilootaaf mijataa ta'e qabdi. Itoophiyaan biyya magariisaa, biyya argama bunaati. Itoophiyaan biyya seenaa waggoota dheeraa qabdu, biyya argama dhala namaa hangafa qaroominaati. Hambaawwan namtolchee fi uumamaa, aadaaf duudhaan sabaaf sablammootaa hambaa addunyaa ta'an qabaachuun adda duree Afrikaati. Hundee dimokiraasii kan ta'e bulchiinsa sirna gadaatiin kan beekamtu biyya gootaa faajjii bilisummaa gurraachotaati. Qabeenya turizimii Itoophiyaan qabduun UNESCO irra galmeessuudhaan biyyi Itoophiyaa qixxaatuun jiru fakkeenyaaf Afrikaanota keessa UNESCO irra galmeessuudhaan baay'ee fagoo jirti Morookoo irraa jechuudha. Lammaffaa Morookoo akka biyyaatti akka Afrikaatti. Biyyi bal'oof guddoo turte sirna mootummaa fi bulchiinsaa waggoota dheeraa qabdu Itoophiyaan dhiibbaa keessaaf alaatiin ijaarsa biyyaa xumuruu, dantaa ishii akkan tikfachuu, maqaa gaarii qabdu eeggachuu hin dandeenye. Inumaayyuu maqaa gaariin qabdu haqaaqamee walitti bu'iinsa, wal waraansa, gogiinsa, beelaaf hiyyummaa hamaan waamamte. እንደዚህ ያለ ምድር ሰጥቶን እኛ የተሰጠን አውቀን መጠቀም ከስኖን waaqayyo dachee kana fakkaatu nuuf kennee nuti immoo itti fayyadamuu dadhabnee fakkeenya beelaa yommuu taanu akkam nutti haa gaddu laata. Biyyi kun bishaan qabdu kanarratti qabeenya bishaan qabdu kanarratti akka barbaachisutti itti fayyadamtee jirti jechuun hin danda'amu. Hin dandeenya kan jedhu kana qilleensa irratti waan haasofnu osoo hin taane waan qabatamaadhaan hojjennee agarsiisnee kun badhaadhina keenyaaf hiyyummaa keessaa bahuudhaaf gadadoo keessaa bahuudhaaf boo'icha keessaa bahuudhaaf mallattoo guddaadha. Hooggansi kutannoo qabataanaan hojiileen hojjetaman yeroo isaaniif eegame keessatti qulqullina barbaadamu sanaatiin galma koo danda'an fakkeenya guddaa kan ta'uu danda'antu amma wanti argaa jirru jira. Dacheen Itoophiyaa biyyoo gabbataa bishaan gurguddoo bonaaf ganna yaa'an albuuda gati jabeessan kan badhaatedha. Haa ta'u malee qabeenyaa gurguddoo qabdu kanatti fayyadamtee hiyyummaa keessaa ba'uun tabbatti ta'e. ለካ አባይ አፈር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ወርቅ ነው ከተራሮቻችን ላይ አጥቦ ሲወስድ የነበረው የሚል ኤዳ አባይ ብዮ ቆፋ ሚቲ ወርቂ ሰራቴ አከደሙ ጋፈ በርቱ ባዬ ሲጋብሲሳ ወርቂ ኬኛ ብዮ ኬኛ ቁርጡሚ ኬኛ ኑራ ፉዳቴዩ ነምኒ ከሚዩ ሰበበ ኬሰኒን ከና አርገነ ጀዴ yomuunu galateeffatu dhageenyeen beeknu. Itoophiyaaf barri bayyanachuu, barri mormol qabachuu, barri ol ka'iinsaa dhufeera. Abbayyaan baroota dheeraaf biyyoo gabbataa fi albuuda qaalii haree biyya hambaa sooraa duroomsaa ture. Gamtaa fi dafqa lammiilee Itoophiyaatiin hidhamee faayidaa biyyaaf ooluun seenaa jijjiireera. ደም ጠብ አድርገን ላብ ጠብ አድርገን dhiiga keenya cobsinee dafqa keenya cobsineetu coba bishaanii faayidaa guddaarra oolchine. Dhaloonni keenya immoo hidha laga Abbayyaatiin seenaa guddaa hojjeteera. Seenaa gootummaa addaati kan hojjetame waan ijjannoodhaan dhaabbatamee fi ijjannoodhaan gaggeeffameef kinoo bu'aadhaan geenyeera. Of ta'uudha inni kan barbaachisu of taane har'aan gahuu dandeenyeera. Hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa humna dinagdee siyaasaaf dippiloomaasii Itoophiyaa ol kaase. Dandeettii waa jalqabnee xumuruu danda'uu keenyaa faratti sormattis agarsiise. Maqaa gaarii nu gonfachiise. Egeree dhalootaaf ifa hin dhaabne ibse. Wanta guddaa akkana hojjennee agarsiisneerra kun jechuun gaa isaan biyyoonni kaanis humna isaaniitiin waan guddaa hojjechuu akka danda'an agarsiise jechuudha. Ilaalcha guddaa tokko kan Itoophiyaa kan akka isheen Abbayyaattiin fayyadamne ittiin Suudaanii fi Ijipti akka wabiitti qabatan injifatamaa taasise jechuudha.
mootummaan jijjiiramaa riifoormiiwwan gurguddoo taasiseen inisheetiiviiwwan adda addaa hojiirra oolcheen hojiiwwan gurguddoon jiruuf jireenya uummataa jijjiiran dinagdee biyyaa guddisan humna dippiloomaasii dhiibamurraa gara dhiibbaa uumutti ceesisan hedduu hojjetamaniiru hojjetamaas jiru. ይሄ ግድብ በተሟላ ደረጃ አልቆ ስራ ከጀመረበት ከዛሬ ጀምሮ hidhi kun guutumatti tajaajila ijaarameef yommuu kennu qaxanaa kanarratti boquu gadi qabachuun ni hafa morma ol qabannee ol ka'insatu ta'a kun immoo haqa hin haalamneedha. Chaayinaan road and belt initiative jettee walitti hidhe daandiidhaan addunyaa kana walitti hidhaa jirti. Nummoo electric initiativeidhaan iyyuu grid of electriciidhaan iyyuu gara kaabaattis gara kibbaattis walitti hidhee inni kun ankar isteetii guddaa nu godhee jira. Dhaloota dhufu biyya misoomte magariisa taate dhaalchisuuf duula ashaaraa magariisaa waggoottan 7 darbaniif gaggeeffameen biqiltuuwwan biiliyoona 40 ol dhaabamaniiru. Kanaanis haalli qilleensa biyyatti akka jijjiiramu oomishaaf oomishtummaan qonnaa akka guddatu magariisummaa fi miidhaginni magaalaa akka dabalu ta'eera. Karoorri keenya biiliyoona 50 ture waggaa 8 keessatti. Waggaa tokko dursine waggaa torbatti immoo biiliyoona 48 ol dhaabaa jirra jechuudha. Kun milkii guddaadha, milkaa'ina guddaadha. Laga Abbayyaa seenaa hojjenneen beekama. Amma gama magariisaatiin immoo seenaa haaraa hojjenneerra. Lamaanuu akka addunyaatti uummanni hiyyeessaa akka Itoophiyaa waliin gurmaa'ee ofiisa hojjetee seenaa akkasii hojjetee hin beeku riikardii haaraadha. Jijjiiraman dura waggoottan 6-7 dura magaalaan Finfinnee uwwisni magariisummaa ishee harka 2.8 irratti turte. Jijjiiramni amma waggoottan 6-7 darban kanaan dhufe immoo harka 22 irraa akka ga'u taasise. Itoophiyaan lafa bal'aa biyyoo gabbataa qilleensa oomishaaf mijataa ta'een kan badhaatedha. Garuu wabii nyaataa mirkaneeffachuun dhibaa ta'ee baroota lakkoofsise. Gargaarsa qamadii biyya alaarraa eeggachuun aadaa ta'ee ture. Amma garuu seenatu jijjiirame. Bonaaf ganna oomishuun qamadii biyya alaatti erguun danda'ameera. Dhiibbaan alaa karaa gargaarsa qamadiitiin dhufuu fi maqaan kadhannaa nurraa ka'eera. Wabii nyaataa mirkaneeffachuufis hojii boonsaan itti fufinsaan hojjetamaa jira. Bakkatti kaleessa oomishni sanyiiwwan yaadamne qamadiin yaadamnetti garbuun yaadamnetti ruuziin yaadamnetti amma hojjetamuu jalqabee jira. Bakka kaleessa kuduraa fuduraan yaadamnetti amma hojiirra ooluu duwwaa otoo hin taane akka inni biyya alaatti ekspoortii ta'utti yaadamaa hojjetamaa jira jechuudha. Jijjiirama dura oomishni kan ture toonii 500 hin caalu. Doolaaraanis immoo galiin galaa ture toonii miiliyoona 600 kan hin caalu ture. Bara darbee hojii ol buktee yeroo qabnee ilaallu toonii 200 ol dabalataan kan nuti argatu. Foreign currencies akka kaampanii keessa akka biyyattis barataran baay'ee xiqqoo fidee ture. Bara kana ka fidee sitti almost harka 300 yookaan 400 ol dabalee ekspoortii fideetuudha bara kana irratti. Kanaan dura wanti ture maal yaa wanta baay'eetu ture kontiroobaandis hin turani. Lammaffaa qulqullinni bunnaas baay'ee dadhabaa ture. Waggaa 7 kanaan dura waliigala akka qonna magaalaatti nama 90 hin caalu ture. Yeroo ammaa bara 2017 xumura irratti miliyoona 1 ol ga'ee jira. Bara 2017 gara 200,000 fi 82,000 ol toonii jechuudha oomisha arganneerra. Gabaarraa bituu qofa osoo hin ta'in nuyi oomishuu hin dandeenye ilaalchi jedhu kun uumamee jira jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha. Biyyoota addunyaa keessaa hot spot area jedhamtee fudhatamti biyyi ta'e. Wabii nyaataa mirkaneeffachuu dadhabuu irratti jechuudha. Garuu oomisha qamadii inni gaggeessaa jiru kun ni jira. Qonna irratti hojiin ammayyeessaa adda addaa gaggeeffamaa jiru ni jira. Kanaafuu akka biyyaatitti hojii gurguddootu gaggeeffamaa jira jechuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf. Itoophiyaan biyya qonna aadaatiin baroota dheeraaf dinagdee ishee guddisuuf yaalaa turte.
amma maddeen dinagdee heddummataniiru. Oomisha qonnaa, albuudaa, indaastirii fi turizimii irratti hojii boonsaan hojjetamaa jira. Kanaanis bu'aawwan gurguddoon argamaa jiru. Qonni biyya kana ture sektaroota isaan kaan jijjiiruu dhiisii too ofiyyuu jijjiiruu hin dandeenye. Yaada sanaan deemamee jira. Yeroo ammaa kana keessatti haalli mijataa industiriidhaaf uumamee jira. Inni tokko imaammata yeroo dheeraadhaaf biyya kanarra ture imaammata haaraa bakka bu'ee jira. Imaammanni kun biyya keenya sadarkaa Afrikaattis ta'ee sadarkaa addunyaatti akka nuti dorgomaa ta'an dorgomaa gochuu nu dandeessisa. Sagantaan maaddiin biyyaaf jedhuun bakka ga'iinsa turizimii haaraa hojjechuun kan jiru misoomsuun hojiiwwan ajaa'ibaa ta'an hojjetamaniiru. Paarkiin tokkummaa, michoomaa, inxooxxoo, halalaa kellaa, koyishaa, wancii, gorgoraa, beenunaa fi kanneen biroo misoomanii iddoo ga'umsa turizimii filatamoo ta'aniiru. Hojiiwwan kunneen guddina biyyaa kan ariifachiisan, kabajaa fi maqaa gaarii biyyaa kan guddisan, tokkummaa uummata gidduu jiru daran kan cimsan, fayyadamummaa uummataa kan mirkaneessanidha. መስህቦቻችንን መሸጥ ብቻ ሳይሆን hawwattoota tuurizimii qabnu gurguruu qofa osoo hin taane mootummaa abbootii qabeenyaa dhuunfaa fi deeggartoota bakkeewwan ga'umsa tuurizimii haaraa misoomsuu dandeenyeerra. Wancii of fudhatte lafa xiqqoo dhagarteetu holqi jira, gaarri jira, bishaan jira, bosonni jira. Ilaala lafa xiqqaa san keessa bishaan ho'aan jira. Lafa akkas bareedu sana waggoota kanaan dura maaliidhaaf misoomsuu dadhabneetti olaatu baay'ee nama seenessa. Hawwata addunyaan galmeessitee lafa beekamaa mandara beekamaa turizimii jettee har'a promootu gochaa beeksisaa jirtudha. Koishaas deemtee olaalte lafi sun uumaa achi jiru argiteerta. Uumaa san achuma ture har'a misoome. Har'a garuu misoomni amma geggeessinu kun yeroo dhiyootti bu'aa lafarraa argachuu dandeenya. Kana fakkeenya lamaan kana kaase malee lafa 6-7 kanatti beektu kun bu'aa dhiyoo yeroo gabaabatti waggaa 2-3 keessatti. Magaalota biyya keenyaa jiraattotaaf mijataan turre bu'uuraaleen misoomaan guutamneef gama maraan jijjiiruuf xiyyeeffannaan guddaan itti kennamee hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa jiru. Magaalaa guddoo biyyattii teessoo gamtaa Afrikaa fi dippiloomaatota idil addunyaa kan taate Finfinnee keessatti hojiiwwan namarratti xiyyeeffatamanii hojjetaman hojii akka biyyaatti akka Afrikaatti darbees akka addunyaatti fakkeenyummaa gaarii ta'an hedduudha. Misoomni kooridarii kun misoomni kooridarii magaalaa qofaa miti. Baha Afrikaa walitti hidhaara. Asiin daandiin Dabuub Suudaaniidhaan walitti hidhaara. Liqeessinee fi miiliyoona $750 jechuudha. Asiin Somaalilaandii walitti hidhamaara. Asiin Jibuutiidhaan daandiin walitti hidhamee jira jechuudha. Bishaanis kennaafi. Ilaaluufis keessa ooluufis itti siqanii bira jiraachuufis mijataa ta'uu dhabuurraa gara mijataa ta'utti gara bareedinaatti gara hawwattuu ta'utti jijjiiramuu isheeti. Jijjiiramni ishee baay'ee nama dinqisiisa. Kan nama dinqisiisu immoo jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti dhufee ta'uu isaati. Daandii takka qofa jira gara amma gara Kokotomee kana gara Kaarraa kan agarre hanjiru daandii takka qofa. Isheenis kan piistaa ture jechuudha. Amma jijjiiramni kun kan amma mul'atu magaalaa kana keessatti daandiin akkatti hojjetame namni akka barbaadetti konkolaataanis namaafis mijataa ta'e kan arguu dandeenyudha jechaadha magaalaa kana keessatti. Finfinneen amma maqaa ishee sadarkaa irraa eegamurra hin turre. Magaalaa moofaan itti baay'atu, balfi itti heddummaatu, jireenyaaf mijooftuu hin taane turte. Hojii misooma koriidaraa halkaniif guyyaa si'aayinaan hojjetamaa jiruun seenaan kun jijjiirameera. Koriidarii kana odoo ilaalle Finfinnee guutumaan guutuu ishee jijjiire jira. Guutumaan guutuu ishee daandii odoo agarre wokuwee kan miilan deemu kan irratti deemu kan saayikilaan deemuu barbaadu kan saayikilaan konkolaataadhaan deemu haan hundaatu adda ba'e saniin ala immoo
Ijoolleen eessatti taphatte? Eessatti yeroo isaanii dabarsan? Dargaggoonni eessatti taphatan? Eessatti yeroo isaanii dabarsan? Kan jedhu san deebisuu irratti wanta guddaadha kan hojjetame. Paarkii gurguddaan itti ijaaramee bareedinni ittiin simatamee bakka oolmaan daa'immanii itti baay'atee akkasumas immoo magaala keessatti bakki turistiin itti guddatee fi magaalaa Finfinnee dura maqaan ishee fakkaatu san har'a sadarkaa Afrikaattis haa ta'u addunyaatti magaalaa badhaafamtuu taatee maqaa ishee ol guddate kan ta'amedha. Misoomni koriidaraa Finfinnee miidhagduu qulqulluu daran hawwattuu taasise jireenya lammiilee ammayyoomse qalbii addunyaa hawwate teessoo gamtaa Afrikaa fi dippiloomaatota idil addunyaa ta'uu Finfinnee iticha. Amma international city taateetti dheenyi ibsaan Finfinnee haala bareedaa kan ta'e iddoon ishee daandiin ishee uummanni isheetillee ilaalchaan jijjiirameera. Moofummaansee kosiin jiru irraa haqame magaalaa bareedduu magaalaa hawwattuu hawaasa isaatiif jiraattota garaagaraa magaalaa kana keessa jiraataniif magaalaa baay'ee hawwataa ta'aa jirtudha. Piroojektonni magaalaa kana bareessan keessaa kan ilaalamu yeroo xiqqootti jalqabamee yeroo xiqqootti kan raawwatudha. Isa kana qofa miti. Qulqullina isaa, bareedina isaa akkasumas immoo kan maluuf ta'uusaa. Magaalaan tun magaalaa iddoo teessuma dippiloomaatota waan taateef isaaniif akka mijattuu uummata keenya magaalaa Finfinnee keessatti jiraatu kanaaf akka mijattuu taatuu fi fakkeenya biyyattis akka taatu godheera jechuudha. Laggeen balfitti gatamaa xuraa'aan ijaaf fooliif hin tolle itti yaa'aa ture misooma qarqara laggeeniitiin gara uumama isaanii ganamaatti deebi'aa taliila'aa jiru. Qarqarri laggeenii balfaan guutaman bakkeewwan bashannanaa hara galfii ta'aniiru. Manni fincaaniitti gallakkifamu waa baay'eetu keessa jira. Amma garuu qulqullaa sila jiruufuu naannoon kun Awurooppaa caala jedhee tana yaada. Laggeen Finfinnee baay'ee faalamaadha jedhama. Kooriidariin gaafa hojjetu magaalota baadiyyaattis deeme miti kanuma godha. Qulqulleessuudha. Dirqama waan ta'e kun dirqama akka lammiitti akka biyyaatti. Kanaaf kana jabeessinee hojjennee itti fufuutu nurra jira. Keessattuu erga mootummaan jijjiiramee asii xiyyeeffannoo itti kennamee laggeen kun gara uumama isaaniitti deebi'uu qabu. Tajaajila lagni tokko kennuu qabu. Qulqullina magaalaa irraa jalqabee afaan lagaa bitaa mirgi isaa qulqullaa'uu qaba kan jedhuun itti deemame. Akka addunyaatti meetira 25 bafar zoonii akka irraa fagaatan akka biyya keenyatti immoo as keessatti keessumaa Finfinneen isaa ol haga meetira 100tti deeme kunuunsutti deeme jechuudha. Ni jalqaba kaayyoon isaa kunuunsa naannoolee laggeenii fi akkasumas qarqara laggeenii kana kunuunuu qabu waan ta'eef lubbuu qaba waan ta'eef. Laggeewwan keenya akka deebisnee misoomsinee iddoowwan turistii akka ta'an, iddoowwan bashannanaa akka ta'an, iddoowwan ispoortii akka ta'an, iddoowwan daa'imman itti oolan akka ta'an gochuu keessatti gaheewwan hujmaatni kun fide yookaan immoo magariisummaan magaalaa fide immoo gahee guddaa qaba. Finfinneen magaalaa miidhagduu, hawwattuu, jireenyaaf mijooftuu, bakka ga'iinsa turistii, magaalaa konferensiin idil addunyaa itti fufiinsaan gaggeeffamu ta'aa jirti. Kun immoo biyyaaf guddinaaf maqaa gaarii dabale. Magaalaa Finfinnee dura maqaan ishee fakkaatu san har'a sadarkaa Afrikaattis haa ta'u addunyaatti magaalaa badhaafamtuu taatee maqaa ishee ol guddate kan ta'amedha. Yeroo biraarraa karaa adda ta'een magaalaa kana keessatti qofa
konfiraansii fi waltajjiiwwan idil addunyaaf riijinaal ta'an 150 oltu ji'oota 12 darban kan keessa magaalaa Finfinnee irratti ta'e. በዘንድሮ ዓመት ቁጥሮች እንደሚያሳዩት በዓለም አቀፍ ቱሪስቶች በረከና ቱሪስቶኒ ድል አዱኛ ቢሊዮን tokkoof ሚሊዮን 300 ol ta'an ኢትዮጵያ daawwataniiru galii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amus argachuun danda'ameera. Magaalli Finfinnee har'a magaalaa dippiloomaasii guddaa ta'uu dandeesseerti. Samiitiiwwan adda addaa walgawiiwwan gurguddoon akka biyyaattis akka addunyaattis taasifaman magaalaa Finfinnee keessatti taasifamuu yeroo ta'uu danda'eerra kan geenyeedha. Finfinneen magaalaa keessa jiraachuuf daran hawwatamtuu ta'aa jirti. Qonnaan bultoonni Finfinnee kanaan dura magaalaan babal'achuun isaan yaaddessaa ture. Amma yaaddoo keessaa ba'aniiru. Gaaffiin dhiibbaan magaalaan irraan ga'u akka dhaabatuuf gaafachaa turan deebii argachaa dhufeera. Lafa isaanii irratti abbaa qabeenyaa ta'aa jiru. Qonnaan bulaan kun jira moo hin jiru kan jedhu san irratti illee marii ture. Wal mormuu ture. Amma garuu lafa qabu san irratti waraqaan kaartaan irratti hojjetamee fi misoomni dhufee anaaf naa dhufee isas immoo misoomni kun isas hammataa akka ta'u kan hojjetame wanna guddaadha magaalaa kana keessatti. Horsiisa lukkuu, horsiisa horii kana hojii wal qabatee hojii investimentii keessa qotee bultoonni jiran baay'eedha. Hojiiwwan investimentii baay'ee keessatti daldala keessatti akka hirmaatan taasisuu hojii wal qabatee hojiin hojjetame bal'aadha. Manneen daldalaa ijaaruudhaan gamoowwan adda addaa ijaaruudhaan qonna magaalarraa ka'ee gara investimentii adda addaati irratti ce'aa jira. Magaalaan itti dhufuu isaatiin sodaa guddaadhaan laala dhiibban irratti gaggeeffame illee salphaa miti. Har'a garuu magaalaan yoo guddattes amma anaaf yaaddoo miti jedhee laaluun uumamee jira. Itoophiyaa keessatti barri boquu gadi qabachuu darbeera. Barri ol jechuu, bayyanachuu, ol ka'iinsaa dhufeera. Humna elektirikaatiin Afrikaa walitti dhuuf hojiin hojjetamaa jiru. Piroojaktiin guddichi daandii qilleensa Itoophiyaan ijaaramuuf jiru. Warshaan xaa'oo ijaaramuuf deemamu. Boba'aan ba'ee gara alaatti ergamuuf jiru. Oomishni warqee fi kanneen biroo barri ol ka'iinsaa Itoophiyaa dhufaa jiraachuusaa mirkaneessu. Itoophiyaan telekominikeeshinii daayiversifaayiid ta'uu qabdi. E-commerce qabdi. Itoophiyaan baa Afrikaa keessaa guddittiidha baay'ee e-commerceedhaan ammas. Digital 2025 jijjiiraman ni fide keessaa jechuudha kan Itoophiyaa. Daandii xiyyaara Itoophiyaa alana uummata miliyoona 19 miti kan inni sochoose. Miliyoona 100 sochoosuudhaaf iyyuu kana isaa amma jiru ol naannoo Bishooftutti ijaaraa jirra. Piroodaaktii maayis tuurizim jedhamuun Finfinneen gara fuulduraatti magaalota Afrikaa keessattis addunyaattis maqaa guddaa qabdu taatee kan itti fuftu ta'a. Feestivaalonni lakkoofsaan hirmaattota baay'ee qaban miiliyoonotaan lakkaa'aman magaalaa kana keessatti hin gaggeeffamu. Kunis gama tuurizimii biyya keessaatiin immoo carraa guddaadha kan qabu. Magaalaa guddachaa deemtu, magaalaa jijjiiramaa, magaalaa akka Dubaay fi magaalota biroo barbaadamtu akka taatu kan natti mul'atu. Kun immoo yeroo baay'ee waan fudhatu natti fakkaatu. Hojiin jalqabamee waan agarsiisuuf jechuudha. Jijjiiramaan duratti dhiibamaa turanii jiru. Dhiibamuu qofaa miti buqqaanii jiru. Gosti isaaniillee akka hin jiraanne delibereetilii itti yaadamee hojjetamaa ture. Har'a sirna kiyya anaaf dhufe anaan dhufe keessattuu injifannoon dhufe kun tokko anaan dhufe sababaa kiyyaan dhufe kan jedhu kana qabateet kana itichee itti fufsiisuudhaanii fi achi keessatti fayyadamuudhaaf hojjeta malee waan yaaddoodhaan laaluu miti jechuudha. Daandiin badhaadhina keenya milkaa'aa akka ta'e agarsiistuun hidhaa laga Abbayyaati. Agarsiistuun guddaa kanarratti hojiiwwan biroon hafan hunda harka wal qabannee hojjenne daandiin badhaadhina keenya akka dafee milkaa'uu danda'u homaa gaaffii hin qabu mamiis hin qabu jechuudha. በእያንዳንዷ ቀን ኢትዮጵያ ከፍ ያለ ጉዳይ ጀምራ እየጨረሰች ኢኮኖሚክ ቦታዋን ታሻሽላለች። የደህንነት ስሟ ይቀለበሳል፣ የረሃብ ስሟ ይቀራል። hojiiwwan gurguddoon guddina biyyaa dhugoomsan baadiyyaaf magaalaatti
naannolee hunda keessatti karoora tarsiima'aan masakamanii si'aayinaan qulqullinaan hojjetamaa jiru. Hojiin gurguddoon amma hojjetamaa jiru daran cimaa yommuu deemu badhaadhinni hunda galeessi ni mirkanaa'a.